Ashama kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii YouTube jalatti argamtan akkam jirtu obboloota koo kan biyya keessaa kan biyya alaa ana obboleettiin keessa nagaa kooti galanni waaqayyoof yaa ta'u nagaan na bira jiru musul birallee akka jiraatu abdiin qaba warroonni mana kootiif haaraa taatan like share subscribe gochuun karaa maatii kootti akka dabalamtan asumaan kabajaaf jaalalaan isin affeeree jira. warroonni immoo maatii koo turtanii hanga guyyaa har'aatitti na jajjabeessitan guddaanaaf galata guddaa qabdu na biraan isiniin jira. Ammas immoo walaa jajjabeessinu obboloonni keenya kan ganaa sa'aatirra jiranis kan immoo yuutuuroof lafaa dhufanis hunda isaaniitu harka qabnee bakkuma namni koomuun ga'u akka gaanii akka waliin guddannu homaa shakkii tokko hin qabu. Har'aaf keessummaa ani qabadhee dhufe obboleettii koo kanan baay'ee jaaladhu kanan baay'ee kabaju kanan iddoo guddaa qabuu fi isheen illee jechuun keessanii dhoolu alamtuu bidha. Akkasumas qeeqa qabdan yaada qabdan saanduqa koomentii jalatti nuu kaa'uu hin irraanfatina. Warroonni mana kootiif haaraa taatan immoo karaa mana kootiitti akka dabalamtan kabajaaf jaalalaan isin affeeree hanga dhuma viidiyoo keenyatti hanga dhuma qophii keenyatti nu faana tura. warroon alamiifis maatii hin taane isheellee jajjabeessa yoo moonis ta'an immoo yoo viidiyoo namaaf hin laallamin yoo beeksisni namaaf hin laallamin faayidaa tokko hin qabu waan ta'eef kanaafuu walaa jajjabeessinu wal faana haa dhaabbannu. yoomuu tokkummaa keenya haa cimuun isiniin jedha. jajjabaadhaan hundumti keessan asumaan kallattiidhaan karaa alamitti asin dabarsa. qophiin keessan hanga dhumaatitti nu waliin haa ta'u. Ashama harka fuunee nagaan isiniif awaayyatu. nagaa jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti obboleettiin keessanii. Tole egaa mana namooyittiin argamee jira jirtu dursa nagaa sin gaafadha. hunduma keessaniif nagaan awaayyatu. akkam nagaa keessanii dalagaan gola ambaa kun akkamii ana bira bareeda namatti tola hundumti isaayyuu gaariidha. simbira akkam isiniin jedha jirtu miti jajjabaattu baga jiraattanis baga jajjabaattanis nama wal gaggaafatullee baga waaqayyo nu taasise nagaa isiniif haa ta'u jecha. egaa har'aa mana obboleettii koo Iyootittiin argama. hordoftoonni Iyoot hunduma keessaniif nagaan haa ta'u jedha ammallee dabalee. egaa nagaa kootti aansuudhaan waltajjii mana Iyootitti affeerramee jira. wanti nan ittiin affeerrame kun immoo gaaffiif deebiidha. egaa qabadheen dhufe Iyootii kiyya dhiifama siin jedha dursa nan ture jechaadha. kanaaf video kana dhaggeeffachuudhaan dursa hundumti keessaniyyuu akka dhuftan like ishii jettu sana tuqaayi itti dabaluudhaan immoo share ishii jettu sanallee tuqaatoo gara biraattis akka darbu siniin jedha. egaa obboleettiin koo wanti ishiin mana ishii kana keessatti na affeerte gaaffiif deebiidha. gaaffiif deebii naaf keesse gaaffii na gaafattee ani immoo alamiin deebisii fideen dhufa. siinii fideen dhufe kunooyi ganaa borutti eegaa rabii harruma sinii fidee dhufe ammuma kun ammuma gizee dhuma naasaa jiru kana sinii fidee dhufe. Nooraa siniin jedheen jira. nooraa kabajamoota jaallatamtoota ilmaan Oromoo hunduma keessanuu baay'ee kana sin jaaladhuu fi baay'ee iddoo guddaa kana sinii qabu. ani obboleettiin keessan ishiin akkanaatuun sissimadheen jira. ol seenaa siniin jedheen jira. dhiifama bilbila narraan galee kanaaf malee irreen nama janjanuu miti jechaadha. gaaffii kishiittan darba. tole gara gaaffii Iyootittiin darbaa. warroonni dhuftan akkuma siniin jedhee iddoo qabadhaa
asiniin jedhe xiqqoo dhaabattanii dhaggeeffachuurraa taatuma dhaggeeffadhaayi taanii yoo dhaggeeffatan wayyaa. Egaa gaaffiin ishiin na gaafattee gaaffii baay'ee na gaafattee gaaffii baay'ee kana keessaa amma hin danda'e nan deebisa jechaadha. Isa deebisuudhaaf qophaa'ee dhufeen jira. Gaaffii tokkoffaa akkas jetteetu na gaafatte. Gaaffii tokkoffaa akkas jettee na gaafatte tokko maal jedhaa gaaffiin tokkoffaanii alamii eessatti dhalattee guddattee jettee na gaafatteetti. Ani egaa namni beektan jiraachuu dandeessu namni hin beeknes jiraachuu dandeessu hin dhageessu amma isinittan hima. Egaa akkanan itti dhaladhe ani gandaa Tasoo kan jedhamu aanaa Jalduu godina Amboo jala kan ta'e jechaadha. Shawaa kan jedhamu jechaadha. Shawaa Amboo namni wallaaltan hin jirtani. Achitti dhaladhee achumattan guddadhee siin jedha. Kanuma. Dhageessanii ittumiti isinii galadhee yaada. Jalduu godina Jalduu aanaa koota jechaadha. Godinni immoo Amboodha. Shawaa Amboo jechaadha. Iddoon dhaloota kiyyaa immoo Shukuttee irraan gara Tasoo kan jedhamu jira. Egaa xiqqoo si fageesseen jira. Gaaffii lammaffaan gaafatame immoo nama amala akkamii qabu jibbitaa naan jette. Nama amala akkamii qabu jibbitaa. Nama amala akkamii qabu hin jibbaseeti. Tokkoffaan nama amala nama sobu. Nama sobu hin jaalladhu. Waanuma amma qabatamaa ta'e dhugaa ta'e kana irra shaffanee too nama na sobuu barbaadu hin jaalladhu. Nama na sobu hin jaalladhu. Anis amma na danda'ame tokkotti nama sobuudhaaf hin kaadhu. Akkasii isiniin jedha. Lammaffaa immoo nama akkamiin jibbaseete. Nama funtur jedhu. Funturii beektu? Waanuma xiqqoo ishii irratti waanuma fakkeenyaaf waanuma xiqqoo ishii irratti nama funtur jedhee funyaan asii olee qabee qajeelu. Anillee funyaanitti siin qabu. Waanuma ittiin asii olee ishii hawwiyyuu qabu warra funyaan gurguddaa qabutu waanuma xiqqoo ishii itti dubbatan funtur jedhu. Funtur jechaan immoo waanuma xiqqoo haaranii deemu akkas funyaan ol butachaadha. Eessaa fuudhee ol butaree otoo hin qabaadhee sinittiin argisiisa nama akkasiin nan jibbachaadha. Sadaffaan abbaan manaa yookaan hiriyaa qabdaayi. Tokko, lama, sadi. Abbaa manaa yookaan hiriyaa qabdaayi. Ayyee. Yoon hin qabu asumaan kan ejjan waan dhufuufiyyuu nan qaba. Kanaafuu abbaa manaa nan qabaa. Hiriyaanis abbaan manaas sumadha. Nan qabaa. Tokkichumaan qaba. Ishii gaaffiin arfaffaan wanti ati addunyaa kana irraa sodaattu maali? Addunyaa kana irraa wanti nani sodaadhu. Addunyaa kana irratti maala sodaadha. Waan baay'ee sodaadha. Egaa an akka koottiin jedha addunyaa kana irratti egaa biyyi lafaa kuni qoraattii baay'ee qabdi. Addunyaa kana irratti wanti na sodaachisu waan danuu jira. Biyya lafaa keessatti waan baay'eetu jira wanti nama sodaachisu. Takka lama jedhee lakkaa'ee fixuu waan hin dandeenye jechaadha. Kanaafuu waan baay'eetu nama sodaachisaa. Keessattuu immoo nuyi dubartoonni yoo baan yoo gal yoo adeemnu birrachaa sodaachaa adeemna jechaadha. Nama hin sodaanna.
waan hundumarra kan caalu gaaffii kee irratti garuu addunyaa kana irratti jette egaa biyya lafaa kana keessatti waan jedhudha jechaadha isarraan dubbadhe. Tokkoffaa waan hundumaa kan caalu Waaqayyo satti amane sodaadha. Lammaffaa immoo akkuman jedhe namni sodaatama jechaadha. Namni sodaadhaani nama. Akka nama akkasitti haasa'u kana seetanii nan sodaadhaani nama jechaadha. Namni tokko waan gaarii siif hin godhaa, waan gaarii siif hin yaada. Namni immoo lammaffaan si kuffisu, si balleessu illee hin barbaada. Bineensi hamaa fi wanti sodaatamuu qabu bineensa isa ham jedhee yuusee yoo kan nama nyaachuu danda'u sana osoo hin taane an akka mataa kootti nama sodaadha. Waaqayyo namatti dabarsee sin hin kennin. Maalii jiila qabdaa naan jettu ta'a. Jiila irree hin qabu. Kanaan dura dabarsee namatti na kenneen beeku waan garuu na sodaadhaan. Dhugaa bakka kamittuu yoon deemu na sodaadha. Yoon alatti ba'uu ni sodaadhaan. Dhugaa Waaqayyooti yoo ta'echaadha yeroo nama akkasitti suuqii gadi ba'eetoo suuqii deemu tasa yoon ba'e saree sodaadhu. Saree amma sarechaan sareedhuma fakkeenyaaf yookaan namatti duttee yookaan nama ciniinuu illee dandeessi miti saree sodaadhu. Garuu nama bira yeroon kee akkasitti ammataa koo gadi qaba na sodaadha nama. Waan akkatti na sodaachisuuf hin beeku nama. Namatti baada dabarsee dubbachuus hin beeku. Deeguma jara isaan kana ta'eef osoo hin taane biyyuma keessattuu ani baay'ee nama sodaadhudha jechaadha. Okay, akkasiniin jedheen jira. Nama sodaadhaa addunyaa kanarratti nama tokkoffaa Waaqayyo Waaqa uumaa koo karaa isaarraa goruu na sodaadhaa. Lammaffaa immoo nama na sodaadhaa. Ishii gaaffiin ani gaafatamee sattaanutti darbame. Osoo abbaan manaa kee maal balleessee dhiifama hin goonee fi balaan buute asitti kan. Abbaan manaa kee osoo maal balleessee dhiifama hin goonee fi garuu dhiifama nan godhaaf balleessaa inni balleessee nan dhiisaaf. Hoggaan jedhu waan inni balleesse tokko waa balleessaa waan tokko jira mitiiree waan namni balleessu. Nan dhiisaaf isa waan akkasii waan immoo mul'anne taana nan dhiisaaf. Garuu ani immoo inni naafullee waan badaa tokko yoon irratti arge badaa hoggaa isiniin jedhu isaa dubartii wajjin dhaabatu isaa dubartii wajjiniin haasa'u kan argitu miti kanaan isaa dubartii wajjin haasa'u yoon arge hin beeku gaafas maalin godhadhee mataa tanan qabu tan mana ofirraa buqqisa. Nan qallade immoo ani yaada gaaffii micoo deebisuudhaaf malee ani gara laafettiidha. Nanni isa bareechaadha abbaa warraa kiyyaa nanni isaa fi isuma baqqaashoo waan akkasii yoon irratti argee abadan innis kanadha. Kanuma innisuuf innisadhe kan niisu dhaggeeffadhaa warri dhageessan. Gaafa haadha manaa fuutaan sinillee wanta akkanaa kun isin qunnamachaadha. Edaa akkanaa dubartoonni jettochaadha. Sinii gala jedhee yaada. Tolee gaaffii jaaffaan. Dhiira amala akkamii qabutu jireenyaaf ta'a jettee yaaddaa? Dhiira amala akkamii qabutu jireenyaaf ta'a jettee yaadda? Balaan buute warra dhiira gurraas qabadhaa na dhaggeeffadhaa. Na dhaggeeffadhaa warri dhiiraa warri sagalee kana dhaggeeffattan hordoftoonni dhiyooti hundumti keessanuu dhaggeeffadhaa. Ani dhiira amala akkamiitu jireenya yookaan gaa'ela siyaa ta'uu jireenya jiraatan mana keessatti namnichaadha. Nama jireenya jiraachisuu danda'u keessaa namni tokko gaafa wal fuudhee gaa'ela dhaabbate keessatti jireenya isaa kan dura lama turan deebi'anii tokko ta'uu jechaadha. Inni kun sinii galachaa. Dhiira amala akkamii qabutu jireenya ta'a jettee yaaddaa jette. Amala gaarii kan qabu, kan hin sobne, kan hin hanne,
inanne jechaan immoo suma harkaan akkana atassana miti waan ta'e arganii atason taane akkasumaan deemee kan dubartii namaa si'anne anuma isaa kanuma fuudhe qabatee seeran kan mana ta'u dhageessaniittu sinii galadee yaada nama amala gaarii qabu nama yoo dubbate amalli isaa baay'ee das nama jedhu nama jaalalaan nama booji'u waa balleessis haa ta'uu waan kamirrattuu nama jaalala namaaf qabu nama dhiira akkamiin jaaladha seeta jireenya keessatti kan ta'u dhiira akkamiiti seetanii dhiira waan hojjete sana iftoominaan ifaa fi ifaan dubbatu kan hin dhoksine haadha manaasaa kan hin dhoksine hiriyaasaas kan hin dhoksine nama akkasiin jaalladha nama akkasiitu jireenyafillee taachaa dhiirri yoo sobee yoo haadha manaasaa sobe yoo haadha manaasaa irraa akkas zorbal jedhe inni kun kan akkamitti seetan kan zorbalidha malee kan gaa'ilaaf yookaan jireenyaaf ta'u miti isa kana sinii galee yaada maaliif sa'aatiin deemaa jira waan ta'eef dafee tana naasaa jechaadha otoo naasee illee baay'eetu jira roonni dhiiraa azalaa bahuuf deemu waan ta'eef kanaafiyyuu suuta dheetuma irraa taataa dhaggeeffadha gaaffiin ganaa baay'ee tafeeyyuudha gaaffii ani gaafatame gaaffii hedduu wayyo kana amalli dhiiraachaadha kan jireenyaaf ta'uu kan baqa yommuu dubbatu akka dammaatti laphee namaa baqsu kan yeroo dubbatu nama mufachiifne yoo ati manaa mufatteeyyuu kan hin mufanne kan sossobu giiftii koo jedhee jaalallee ta'u bareedduu qofa fokkistuudhumayyuu yoo taate anuma mataa hin qabne anuma akka xiyyaa funyaan hin qabne tanas yoo taate fokkiftumayyuu yoo taateyyuu nama akkamiitu jireenya dhaabaseetan nama fokkiftuudhuma isaa sanaan bareedduu koo jedhee ofitti qabu sin jaalladhaan bee jedhee duwwaadhuma irratti nama jaju nama jaallatu garaa jaalalaa nama qabuuf nama akkasiitu jireenyaaf ta'a kana warri fuune yoo jiraattan kinooti gurratti siniif galee jira dhageessanii jirtu isuma kanadha tole gaaffii 7 armee kee moo daa'ima kee irra jaallattaa okay armee kee moo daa'ima kee irra jaallattaa ani daa'ima siin guddisne nannale malee hin guddisne jechaadha harmeen kiyya ammoo nan guddisne akka onna guddisee armee koo badaa hin beeku armee kee jennaan hin yaadadde lamaan isaaniitu miyaa isaanii hin qabu dhalaas nannalee maatii guddisee fi abbaa manaa kiyya guddisaa jirachaadha ammayyuu takkittumaan qaba ammoo baay'ee dasseena waaqayyo akka baay'ee naa kennu abdiin qaba boritti innaa kanaafiyyuu armeen kiyyas immoo akka kootti na kennite xinnannummaa 8 akka kiyyatti na kenniteedhani lubbuudhaan jirti armeen kiyya garuu miyaa walii hin qabnu waliin beennu badaa alaalumatti malee badaa waliin beennu erguman gaa'ela godhadhee xiqqoo walitti dhufuu qabne malee miyaa haadha kiyyaarree badaan beeku dhiifama naa godhaati akkasuma miyaadhuma ilmoo tiyyaa tanarree badaan beeku amma xiqqoo ishinatti dhaga'amuu qabde malee lamaan isaaniiyyuu waliin caalchisu natti fakkaataan akka kootti. Ishii gaaffii 8ffaan ani siif maal akkamitti na ibsitaa? Ani siif maal akkamitti na ibsita? Eenyu? Siishii gaaffii na gaafate moo? Ani siif maali akkamitti na ibsitaa? Sumachaadha iyoot dumbushee too bareedduu too guutuu namaa siin jedha qashtii tiyya siin jedha baay'ee nama jaallatamtu baay'ee nama kabajamtu baay'ee nama hundumaaf yaada gaarii qabdu bareedduu too siin jedha akkanumatti asii ibsa kanarra immoo sitti baase wayne maal jala bishaan irra siin qabu arabbi
bishaan mallee asiin ka'u odoon bishaan qabaadde bishaan mallee dhuga biyyitti sinamma teessanii na dhaggeeffattu bara. Waynee ishi gaaffii salgaffaan nyaata aadaa keessaa nyaata akkamii jaallattaa? Caccabsaan jaalladhaa, cookkoon jaalladhaa, marqaan jaalladhaa. Marqaas maarree aadaa keessa jira miti immoo akkamii ijoollee afaan keenya garuu xiqquma wal daddarba. Nan jaalladhaan nyaata aadaa hundumayyuu biyyoota hunduma keessaa odoon deeme too nyaata aadaa kana nyaadhee baay'ee hawwii qaba. Nan nyaadhas immoo borutti nan jaalladhaan hundasaayyuu nan jaalladha. Ishi gaaffii kurnaffaan mudannoo jaalalaa qabdaa nuuf qoodime kunooti kaa balaan buute. Eega kana natti kaaftee kaamma nan qajeela ka gizeedha. Ayyoo miti mudannoon jaalalaa. Mudannoo jaalalaa baay'een qaba. Garuu jaaladheerra hin jibbine. Lakkiyyoo ani badaa'uun beeku mudannoo jaalalaa kana dhiifamallee naa godhiitoo dhiyootiitiyyaa. Immaamma abbaa koon na heerumsiisee warra hakayyuu kiyyatu na heerumsiisee anamma mudannoo jaalalaa kana xiqqoo ishii badaa waan ani sirriitti hin beekne jechaadha. Akkasittan jaaladhee akkasittiin deemi jedha akkas godhee namma ani haasa'uudhaaf xiqqoo ishii maal seete bakka sana badaa hin geenye yaada. Badaa hin geenye ogaas hin jedhu duran dur waan an dhaladheefiyyuu yeroo sana akkam seete dafaniituma nama heerumsiisudha bakka. Waraqanni dhufnaan qabanii heerumsiisu. Sila saniifuu mudannoo jaalalaa hin beeku ani. Dhiifama naa godhaati kanuma bakka iyyoo. Isuma kanadha. Maali yootiitiyya maaliif na gaafatteeyyuu mudannoo jaalalaa kana. Ani waraqata mana barumsaatti natti kennan. Waraqata gosan xalayaa barreessuu natti kenninaan. Fuudhi dhaqitu abbaa keetti kenninaan jedhan. Odoon abbaa keetti kennee jiraadde silaa inni 9 nagara feyyuu 9 bichaamu wayyoo. Abbaan keenya wattaadara kanatti kaashinu hin jedhu. Meeqa garafame sila banee tanan dubbisuu hoggaan naquu alee sin jaaladhaa maali jedhe achumarraanan dabtaruma keessa kaa'ee bultee tanan borumti isaa eeggadheen mana barumsaatti mucaa ilmasaa fuulduratti akkatti addaan kukkute. Kanarraan homaa mudannoo jaalalaa badaan beeku. Isa kaan haasa'uudhaaf immoo yeroonis nanga waan ta'eef kanuma na gaafatte obboleettiin keenya waan na dhaggeeffattanii yeroo keessan kennitanii asitti argamtaniif hedduu takka galatoomaa isiniin jedha. Obboloota koo hordoftoonni dhiyootu hundumti keessanuu galatoomaa jiraadhaa umurii dheeradhaa. Adaraa keessan laayikiidhaan jajjabeessaa sheeriidhaan illee jajjabeessaa viidiyoo walii daawwadhaa hundumti keessanuu kan dhiyoot qofa osoo hin taane kan walii keessanillee daawwadhaa wal jajjabeessaa. Warroonni mana koo hin beekne yoo jiraattan immoo alamittuu bittin jijjiireen jira dura alami makoonni hin jedheen jira alamittuu yoo jettan mana koo dhuftanii waarrattaniiti yoo barbaaddan gaaffii barbaaddanii fataa wal goonachaadha rakkina hin qabu. Gaaffii barbaadan koomentii jalatti na gaafadhaa. Waan barbaadan sinii deebisuudhaaf ani jechaadha. Number 1 Ingiliffaan barbaadan kun haasa'een jira. Galatoomaa siniin jedha. Kanarraa oduu isinitti hin baay'isu yeroo gaarii naaf qabaadhaa. Ciao.